Keessumoo hin boqote. Amma jechuun hafuurri yeroo kadhannaa fi hafuura kadhannaa keessa gaafa jiru hafuuraan beektaa yookaan immoo kadhannaa keessa taatee beektaa gooftummaa Yesuusi. duruunfattee jantu malee hin duruunfattuu re'ate sitta dhufu. Dunuunfachuus hin barbaachisuun yaadaniin gara kadhannaa fi gara qalbii kan kee gara Waaqayyootti gaafa deebiste. Eshee. Hafuurri isaa dhufee si guutaa si marsaa. Waan akkamii sitti dhufa yeroo Waaqayyo immoo kan argitu immoo kaan immoo fuudha Yesuus kan argitu lafarratti osoo hin taane hafuurani hafuura amantaatiin argita. amma Tolemee hafuura iddoo kana naa hiikaa. Mul'ataami. Hafuurri immoo akka jirutti seera uumamaa keessatti osoo ontuun jiraatinii wanti mul'ata hammana hin jedhamne sana hiikimee echi. Mee iddoo kana nuu hiikii jiraate. Mul'ata hammas hin jedhamne. obboleessa akka koomentii miti miliqin goota koo. goota koomentii. Iddoo kana nuu hiikimee hadaraa. Naa dubbisi ana natti mul'atu xiqqoo iji kun na diddi. Hafuuraan dubbisa kaa hundee. Hafuura keessa jiru. Hafuurri maali yeroo hundan jiru? Hafuurri yeroo hundan jiru hafuura keessa galtee yookaan immoo kadhannaa. Amma keessa galuun okay keessa galii meeqa gali ka amma keessa ol gali. Amma fakkeenyaaf hafuurri maali kan naan jette irratti deebii tokko sii deebisa. Laasan sin gaafanne. Amma kana garti kana nuu hiiki jedhe itti fufi gingilcha. Argaan jiru dhugaa natti mul'atu. Atummaan naa dubbisi. Mul'ata amma. Kuni maayidha waraqaan ati natti agarsiisaa jirtu kun eessarraa fidde? Waraqaadhaa miti bara. Appilikeeshinii kana namni achirratti fe'e kuni maayidha inni Qorontoosi? Tole appilikeeshiniin kun sirrii miti? Sirrii miti. Sirrii miti? Wangeellumti mataasaa wangeelli kobbii ta'eetoo barreeffame ni jira. Tole dhageeffadhaa hundi keessanuu appilikeeshiniin kun sirrii miti caafanni kun sirrii miti jedhe kan 66 sirrii miti jedhe asirraa dubbisee ka'ee macaafa qulqulluu dhaqee dubbisaa yoo wanti kunii fi asirraa kunii fi caafanni qulqulluu wal gale macaafni kan kee kijiba ta'uu isaa mirkaneeffannaa jechoodha. Akkana jedha. Mul'ata hammas hin jedhamne sanaaf akka ol of hin qabnetti wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu ergaan seexanaa anaaf kennameera. Na rukuta. Na rukutuu isaatiin ol of qabuu irraa na dhoowwaa jedhe. Eenyu Phaawulos maaltu naa kenname? Ergaan seexanaa anaaf kenname. Akkasumatti na Phaawulos namaam. Caafata kan keessii kenne Phaawulos ta'e maal ta'e caafata kan keessii kenne Qorontoos isa lammaffaa. Miliquudhaaf yaala obboleessaati. Injifatamuu yookiin injifachuutti hin jiru Abibi. Akkas boqonnaa 12 lakkoofsa kunoo mul'ataani. Ayyee. Muka xiqqaa muka tokkotu waan jedhu. Macaafni kijiba ta'e kun asin mirkaneeffadha. Mul'ata hammas hin jedhamne. Mul'ata hammas hin jedhamne sanaaf akkan ol of hin qabnetti wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu ergaan seexanaa anaaf kenname. Na rukuta. Na rukutuu isaatiin ol of qabuu irraa na dhoorkaa jedhe. Garaagarummaa isaanii maalidha? Na deebisam. Phaawulostu jedhee miti? Garaagarummaan jara kanneen lamaanii maalidha? Phaawulostu jedhee miti? Miti. Appilikeeshiniin kun sirrii miti naan jettee caafanni kun sirrii miti naan jettee. Jechi sun jecha Phaawulos immoo jecha nama biraati.
Hafedhe haa ta'u caafanni kun sirrii miti naan jetteemi. Phaawulos yeroo Gingilcha qo'an macaafa qulqulluu barreessutti yaada mataa kiyyaatti waaqeffataa. jedheetoo yaadota mataa isaarree keessa barreechaa ture. No sanii miti. Amantiin kee Gingilcha. maalidha? Dhugaa jette hiwooti dhugaa jette. Amantiin kee maalidha? H. Amantiin koo beente Eeywa. Entee ergi taate akka macaafa qulqulluu sirrii miti jettaa. Akkas gaafadhu. macaafa qulqulluu sirrii mitiin jenneen. Macaafni ati Sirrii qabattee miti jiru sirrii jetteen mitiin bar. jedhe. Macaafni inni qabatee jiru sirrii mitiin jedhe. Macaafni kun sirrii miti. Kuno kiristaanonni Macaafni dhagahaa. koppii ta'eetoo fakkeenyaaf Addarraa kiristaanonni dhagahaa. Macaafni kun sirrii mitii jedhe. Macaafni kun sirrii mitii jedhe. Kiristaanonni. Macaafni keessan macaafni 66 hadha bishaan dhuge kuno. Obboleessa keessanii. Sirrii mitii jedhe. Ayya. Sirrii miti. Amma kan si bira jiru naa baasi. Cufadhe kuno. Ka sirrii hin taane. Chiyaatiyo. Inni ofirraa fageessaa kun. iji kee haa garagalu inni tokko ija garagalchee uffate namichi naan jedhe. Ati koomentii maa dubbiste na wajjin haasa'u jirtaami kan si bira jiru naa baasi. Koomentii nan jaaladha beektaa koomentii dubbisu. Koomentii jala Amma ati na jirtu wajjin beektaa haasofta. dhiirri. Warra koomentii wajjin haasofta. Si waliin haasa'u jiraan bara obboleessa kiyya. Tole kan si bira jiru naa baasi naa dubbisish. Qorontoos isa lammaffaa Wangeela akka carraa ta'e bakka hojiin jiraani wangeela baadheen jiru. Ilaha illa. Jaran ishin yoo ta'u biraa qabda. Amma ati maal jette atamma amantii kamtu sirriidha jette ani nan amanuu fedhaani kan ati sirriidha jette. Lakki kan sirriidha jedhe. Tolesh. Amantii ati itti amantiin kan kee sirriidha. Amantiin kan kee sirriidha siif immoo kan kee sirriidha jedhee amanaa. Siifillee kan kee sirriidha anaafillee kee sirriidha. Akkas jedhee amana. Akka kiyyaatti jechuudha ilaalcha dhuunfaa kiyya. Wanti lama wal bira sirriin ta'a. Wanti faallaan lamaa wal bira sirrii ni ta'a. In taa'e. Akkamitti? Fakkeenyaaf fi qilleensi gammoojjii fi baddaan wal cinaa jira. Samii fi dachee wal cinaa jira. Tole. Waaqayyo gaafa uumuu waa lama wal cinaa uume. Marra walii galla amma. Amma kanarratti walii galla. Ati Yesuus Kiristoosiin maaliidha jettee amanta? Yesuus Kiristoos moo waaqa. Waaqa. Awwaaqaa miti namaa jedhee amanta. Abbaan na keessa Sirriidha jettaree? anis abbaa keessa jedha. Miti akkamitti sirriidha jettaree jedha. Ati Yesuus waaqa jedha jettee. Waaqa jedhee amana jettee. Allakki waaqaa miti nama jedhee amana jedhee. Akkamitti wanti kun tokko jette sirriidha jetta lachuu. Laali sagaleen tureera jedha miti sagaleen ture sun eenyudha jettee naa deebistaati. Miti amma isa kana waliin dura achi seenuun duratti isa kana walirra walii galuu qabdi. Wanti lama wal bira sirrii ta'uu ni danda'a naan jette fakkeenyaaf. Sirriin ta'uu ni danda'a. Waaqaa miti jedha. Ati waaqaa jetta. Wantuma lamatu wal bira sirriidha beektaa addunyaa kanarra amma fakkeenyaa fi dhiiraaf dhalaa waan lama. Miti wanti Faalladha amma waliif. jechaan sii kaase kun amma sirriidha lachuu. Ani waaqaa miti jedha ati waaqa jettaa wanti kunniin lachuu sirriidha. Dhugaa. Sirriidha. Inni kun amanuudha fi amanuu dhabuudha beektaa. Sirriidhaan jedhe jarri kunniin lachuuyyuu jireenya barabaraa hin qaban jettee amantaa? Atillee sirriidhaan illee sirriidha jedhee amanaa. Akkami wajjin haasaa waliin haasaa jiran? Abumaas jirtu? Abumaas tu beeka amma haasaa akkanaa kana hin beeku. Sa'aatii kana sakkaranii amma ati sakkara yati. Mee nama biroo nu galchaa bakka kalaas nama biroo nu galchaa. Nama biroo wajjin haasoo. Jara la Koomentii muutii qabadhu koomentii dubbisa. komeetii dubbisu isaa dubbisu. Koomentii haa dubbisu. Habibi wanti dubbiftee beekumsi siin dabalamu. Abdusee. Ati waaqa jedhee waaqa miti jedhee amanaa ati waaqa jettee amantaa wanti kunniin lamaan wal bira sirrii jennaan lachuu sirriidha hin galtan jedhe abbo jireenya bara bara mee akkamitti galte Waaqeffataadha jedhaaru odeeffannoon nu gaaro miliqee.
Waa akkasii ta'a malee amma kuni namni akkana jedhu mee ofiitti tareeti. Warra akkanaa kana fiildii situ beeka. Kun warra du'anii ka'uun hin jiru warra amanurraa bar. Du'anii biyya isaanii achitti hafuu jedhama yaadni isaa kun. Qaasaati. Jira. Ante sauye. Yoo. Maaf shaadaan qabattooti gubachuu feeta. Na qabachiisaa dhugaan hin qabaddaani. Akkamitti haala kamii. Okay, na duuka waan hin jedhu kana jedhe quba kee ol qabeeti. Jechuu dura kaachuun akkasidhaa itti naa ibsuu qabda. Waaqni akka ilmoo qabne akkan dhalle akkan dhalchine ni beekamu. Waaqi ilmoon qabu hin dhalchine ilmoo gaafa jedhu ilmoo foonii osoo hin taane ilmoo hafuuraa akka ta'e beekuu qabda beekta. Gaafii koo qofa. Waaqni waan hunda gochuu ni danda'a. Ta'i jennaan ni ta'a waan ta'i jennaan ni ka'a ciise jennaan ni ciisaa jechuudha waaqi. Hundee. Oko. Waaqni dachiif samii uume kun inni waa hunda danda'u. Amma waan fakkeenyaaf waaqni waa hunda ta'uu danda'a yoo naan jettee fakkeenyaaf hindoonni amma sa'a kana sa'oota akka jarri waaqa sanuun beekami horii jechuudha. Hindoonni sun waaqayyo waan hunda ta'uu danda'a waan ta'eef sa'a kana ta'e yoo jenna waaqa saara yoo siin jedhan fakkeenyaaf akkuma ati waaqayyo waa hunda waan danda'uuf nama ta'e mul'atee Yesuusitti fakkeeffame as bahee yoo tinaan jette hindoonni illee sa'a waaqessu waan ta'eef waaqayyo waan hunda gochuu waan danda'u sa'atti nuu makamee nutti mul'annaa waaqessinaarra yoo siin jedhan dhugaa dhattee fudhatta. Eeyyee. Sa'atti fakkaachuu hin danda'a waaqayyo kadacheef samii uume kun. Eeyyee fakkeenyaaf isaaniif isaa keessaniin dhufeetoo isaa fayyisuu danda'a. Humna qaba jechuudha dandeettii rabbiiti sun. Na dhaggeeffadhu. Waaqayyo hindoonni sa'a hindoonni waaqessanu sana keessa waaqayyotu jira akkuma jarri dhugaadha yani amanaaran sana. Anaaf dhugaa miti isaaniif dhugaa. Indee wanti hariin dhugaa ta'e akkamitti danda'are waaqayyo sa'a ta'uu danda'a ishee waaqayyo sa'a ni ta'a. Waaqayyo amma fakkeenyaaf amma yoo garaa waaqayyoon sa'a ta'uu hin danda'a dhagaa. Afaan kamii waliigalaa jirra amma anifati. Gangalcha daqiiqaa lamaaf haasa'i nan dhufa namni tokko haasa'a. Ayya tole mee waaqayyo waa hunda ni ta'a jettee amantaati jechi. Eeyyee amma fakkeenyaaf afaanuma irra dhaabannee haasofnu kanaanifata amma afaan Oromootis sa'aatii kana wal haasofsiisuu jirrami. Afaan kana keessa ta'eetu afaan kana kan nu uume nutu uummate. Lakki. Rabbuman nuu kenneeni. Kana waliin dhimma. Dandeettii rabbiiti immoo rabbi immoo sangaa keessan illee dhufeetoon si fayyisuu barbaada taanaan sangaa keessan dhufee si fayyisuu danda'a nama keessan dhufee si fayyisuu danda'a karaa ergamaa isaa si fayyisuu danda'a. Ta'uu fi gochi waan garagaraati mi? Gochuu danda'a. Ta'uu fi gochi waan garagaraati beeki. Waan garagaraati. Amma gocha yeroo jennu wanta wahii dalaguu fakkeenyaaf nama yeroo uumu gocha kun gocha rabbiiti yeroo samii uumu yeroo waa hunda uumu gocha jedhaman inni kun. Ta'uu jechuun ammoo wantuma san qabatamaan wantuma san fakkaatee qabatamaan argamudha. Akkasiimi. Ta'i jedhe ka waaqi gaafa si uumu ta'i jedhe malee godhi jedhee tootiin uumne. Arge ta'iidhaani ta'ii sun gocha bara gaafa wanti sun ta'amee argamu gocha eenyuti gocha rabbiiti wanti sun. Gocha rabbiiti. Ta'uun immoo waaqayyo waa wahii ta'uu jechuun qaama waan sanii fakkaatee waan itti argamudha mul'atatti argamudha akkasiimi. Akkasi. Tole gaafa fakkeenyaaf Iyyasuus Kiristoos nama ta'e jedhanii foon uffatee namummaa guutuudhaan dhufeemi. Eeyyee. Amma ta'e jedhama akkasitti ammoo ta'e jedhama. Tole erga ta'e jedhama sammuu waaqatti isa tolche jechuudha. Erga waaqayyo waa hunda ka ta'uuti amma ati waaqayyo saree ni ta'a jettee ni amantaa? Inni feenaan? Feenaan osoo hin taane waaqayyo waa hunda ta'uu danda'a jennee jala murreerra. An ilaa waaqa abboomuu hin dandeenyu beekta waaqan nu abbooma malee.
Tole seexana ta'uu danda'a. Waaqayyo seexanni yoo qulqulloofte Miti ta'uu ni danda'a. Humna qaba eega ta'e hin danda'a erga jettee ka amantu taate seexana ta'uu ni danda'a. inni feenan Inni feenaan ni ta'a jechuudha. ni ta'a. Tole caafata keessatti waaqayyo hin geeddaramuu jedha yookiin hin jijjiiramuu jedha. Wanti sun dhugaadha moo soba? Gaafata waaqummaa isaa jijjiirrata osoo hin taane isa keessan hafuura miti amma waaqa jechuun waan hafuuranii wal qabatudha miti akkasumatti obboleessa keessa. Lakki hafuura jechuun ijaan hin mul'atuuf malee bar qaama guutuu qabaa bar. Qaama guutuu qaba garuu hafuurri isaa immoo bakka barbaadetti socho'eetoo wanta barbaade keessa fayyisuu ni danda'a. Nama keessan dhufee fayyisuu danda'a. Qilleensa keessan dhufee fayyisuu danda'a. Rooba keessan dhufee fayyisuu danda'a. Waa amma fakkeenyaaf gaafa Iyyasuus Kiristoosiin namummaadhaan gaafa dhufsanii waaqummaan olitti hafee samii irratti hafee Eeyyeeka. akkamitti waa nama ta'e dhufe jennaree nama ta'e gaafa jenne guutummaa isaadhaa dhufee Hafuuricha namummaan argamu. maqaa ilmaa maqaa abbaa maqaa ilmaa hafuura qulqulluu kan jedhu sani isaan kun sadassaanii wal keessa jiru jechuudha. Tole sadan isaanii wal keessa jiru. Sadan isaanii wal keessa jiru. Waaqayyo abbaan Iyyasuusidha jettee amantaati. Waaqayyo abbaan Iyyasuus miti. Eeywa achitti naa Iyyasuus yeroo dhufe sanitti hafuura waaqatiin guutamee too wanta hundumaa aboo kamiyyuu isaa kennameeti aboo qabu sanitti fayyadamee aboo waaqayyoon kennee fi akka aangummaa kennaa fi aangootti isaa kenname sanitti fayyadameeti jechuudha kan inni hojjete. Eeywa akkas. Waaqayyo inni waa hunda uume, inni samii fi dachii uume, inni nama uume waaqayyo abbaa saniimi isa dur ture saniimi. Hafuurri dachee irra tureeraadha kaasaniin duratti hafuurri kun immoo. Hafuurri illee ture garuu ammoo waa hunda durayyuu waaqayyo abbatu tureemi. Laalee gaafa hafuurri illee tureera. Miti hafuura durayyuu bar fakkeenyaaf sagalichi waa hunda dura ture jedha. Uumama hunda dura tureemi. Sagalichi waa hunda dura ture. Sagalichi sun ammoo eenyuun bira ture? Sagalichi laala hafuurri dachee kanarraa socho'aa ture jedha beeki. Sagalichi eeyyuu dachii kanarra ture fakkeenyaaf dachii kanarra socho'aa ture jechuudha. Haga dachiin kun uumamtee miree kan dachii kanarra socho'aa ture. Akkasii. Indee dachiin hin jirti maa osoo uumamin hin dura dachiin jirti? Dachumaanuu ergasii uumamte mitiiree akkasumatti tureen bara hafuurri kun. No lafarra deddeemaa ture jedhaa bar lafa jechuun kan ammarra jiru kanaami. Muka biraatitu ture laftiin. Kan biraat ture. Wanti akkasii dho'eessa jira caafata keessa takkaayyuu hin dhageenye. Waaqayyo guyyaa wangeela osoo biraa qabaate beektaa gaafa nama baasee sii dubbisa beektaa. Tole mee waaqayyo dachii fi samii fi lafa uumuun duratti lafti biroo hin jirti kan jedhu yoo jiraate naa dubbisa yookiin ammoo xiqsii naa kenni hin dubbisna. Lafa erga adda baqaqsee booda lafaa fi dacheetti adda baqaqsee malee omtuu dura duudadhuma ture beektaa wanti tokko hin turre waanuma akkasitti cufamaa ture. Tole dachiin uumamtuudhaami yeroo uumamte qabdiimi. Akkasi. Ergasii ammoo samii fi dachii godhee bakka lamatti adda baaseemi. Akkasi. Ergasii ammoo jidduu sanitti hafuurri bishaan irra deddeemaa tureemi. Socho'aa ture. Bishaan irra socho'aa ture. Bishaan sun dachii kanarra jiraami yeroo sanitti. Waaqayyo uumaan waan kana hunda uume achi dura dachii dura ture moo hin turre? Ture. Eeyyuu akkas. Waaqayyo uumaan dachii san dura iyyuu tureera. Garuu ammoo hafuurichi erga dachii yaada kee hundumaa siif fudhadhaa. Deddeebi'aa ture. Kootu yaada kee siif fudhadha. Eeyyuu. Yaada kee siif fudhadhaa yaada waliigaluu irratti dhufnaan hayyee. Yaadicha bar yaadicha an gabaabseetu jira. Yaadicha hin gabaabsina wal mormuun gaarii miti beektaa waan tokko walumaa beekanii wal cinaa deemuun illee ni danda'ama rakkoo hin qabu. Sirriidha bar annillee mormitti hin jiru amma fakkeenyaa fi waan kana irratti waliigalaatuma deemaatiin hin jira. Sirriyaa ta'u tureeraa dhufeeraa jennu jechuun iyyatu takkumaati jettetti kanayyuu haa ta'u.
Eewa amma waaqayyo inni abbaan suni inni amma fakkeenyaaf caafata keessatti uumaan abbaadhaa jedha. Waaqayyo tokkochitu jira tokkochi sun abbaadhaa jedhee lafa kaa'a. Ayyee tokkichi sun abbaa ta'u. Eewa abbaan sun caafata keessatti gaafa dubbatu ani hin geeddaramuu jedheetiin dubbata. Lafa kaaheetiin jechuudha. Hin geeddaramu jechuun hin jijjiiramu jechuudha mire. Loqodaa. Geeddaramuu baatuun yaayyee naaf ta'e. Tole nama akkamitti nama ta'e jennaree wanti tokko qaama tokkorraa gara qaama tokkootti yoo deebi'e geeddarame jedhama. Hafuura. Waaqayyo yaada sanii jijjiire moo yaada sanii kaase moo akkamidha? Hafuura. Hafuura malee waaqayyo akkasuma jiraame inni uumaa ta'e sun inni nama garuu hafuurri guutuu isa guutee jira jechuudha. Eeywaa inni dhalate sun namaami? Nama sanitti hafuurri waaqayyo dhufeemi? Dhufe. Hafuura waaqayyootiin guutamee miti gaafa Yohaannis cuuphaa isa cuuphu hafuurichi akka gugeetti dhufee